daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu guyyaa har'aaf qabannee qopheeffanneerra jalqaba irratti hangafoota oduutiin eegalla. Israa'el namoota 27 ajjeestee ammas humna nagaa eegsisuu UN Libaanos keessatti rukutte. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduu fi odeeffannoo saffisaan akka addunyaatii fi biyyaatti jiru bifa maxxansaan yookiin barreeffamaan argachuuf toora telegiraamii ardii miidiyaa neetwoorkii jooyin godha. Akkasuma toora chaanaal yuutuubii keenyas sabiskiraayib, laayik, sheerii fi mallattoo bilbilaa cuqaasaa dabalataan taaktookis mallattoo pilaasii tuquudhaan maatii keenya ta'a. Gabaabumatti pilaatfoormii kanneen akka feesbuukii, X yookiin Tiwiiterii, Telegiraamii fi yuutuubiin nu hordofuu dandeessu. Dhaabbanni tokko yakkamaa saayibarii Kooriyaa Kaabaa akka tasaa hojjetaa IT fagootti qacaruun haakii ta'eera. Oduma giddu gala bahaa kana keessaa immoo karoorri Israa'elii Iraan rukutuuf qabdu qophii ta'uu maddii beeksise. Duutiin eegalla. Israa'el namoota 27 ajjeestee ammas humna nagaa eegsisuu UN Libaanos keessatti rukutte. Hizboollaan loltoota Israa'elii kallattii Waardaa keessatti haleeluu hima. Hizboollaan garee loltoota Israa'el naannoo kallattii Waardaa ganda Libaanos Ayitaa Al-Shaabii jedhamtu faallaa kan waraana Israa'eliin irra deddeebiin boombii itti rukutame haleeluu isaa ibseera. Hizboollaan chaanaalii telegiraamii isaa irratti barreesseen waliiga'ii loltoota diina Israa'el rookettiidhaan xiyyeeffachuu isaa ibseera. Muummichi ministeeraa Qatar seerri idil addunyaa laamsha'eera jedhan. Muummichi ministeeraa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani yaa'ii gamtaa Awurooppaa fi mana maree tumsa galoo galaana gidduutti taa'ame irratti haasawa taasisaniin furmaanni biyyoota lamaa barbaachisaa ta'uu cimsanii ibsaniiru. Waraanni Israa'el Gaazaa irratti geggeessitu lubbuu seera addunyaa kan miidhe ta'uu akeekkachiisaniiru. Dubbii isaa keessaa wantoota fudhataman muraasni kunooti. Al Thani mariin barbaachisummaa furmaata mootummoota lamaa fi waldhabdeen Gaazaa fi Libaanos dhaabuu irratti taasifamu irratti waliigaltee waloo jira jedhan. Lola naannichaa xumuruuf dhukaasa dhaabuun barbaachisaa ta'uu fi sila yeroo dheeraa dura ta'uu qaba ture jedhan. Al Thaniin barbaachisummaa sirna addunyaa seera irratti hundaa'e eeguu kan taateewwan dhiheenyaa kana mudateen akka nama dhibutti manca'ee hubachiisaniiru. Weerara uummata Libaanos irratti raawwatamu keessumaa lammiileen nagaa torban muraasa darban keessatti baay'inaan buqqaan akka dhaabbatu gaafataniiru. Akkasumas duwwaawwan siyaasaa Libaanos filannoo pirezidaantii qabaachuu fi humna waraanaa Libaanos deeggaruun furmaata argachuu qaba jedhan. Qondaaltolli olaanoo Hamaasii murtoo Gaazaa malee nageenyi naannootti hin jiraatu. Basiim Na'iim gaafiif deebii dhaabbata oduu Reuters waliin Istaanbul keessatti taasisaniin dhimma Gaazaa kan inni ka'umsa waldhabdee baha giddu galeessaa amma jiru hunda jedhee waamu osoo hin furin dhukaasa dhaabbata Gaazaa keessatti kaa'ame illee dhaqqabuun rakkisaa ta'a jedhan.
yaadota ijoo biroo Na'iim gaafii fi deebii kana irratti kenne keessaa muraasni kunooti. Libaanos keessatti dhukaasa dhaabuu irraa yoo gahan illee naannichatti tasgabbiin hin jiraatu. Ergaan cimaan haleellaa Hamaas onkololeessa 7 Falastiinota biraa darbuuf yookiin kaayyoo Falastiin irraa aanuuf yookiin tuffachuuf yaaliin godhamu kamiyyuu waldhabdee yeroo dheeraa kana osoo hin furin eenyullee tasgabbii fi nageenya naannichaa keessatti argachuu akka hin dandeenye ifatti kan agarsiisu ture. Ameerikaanonni gaheedha asitti dhaabbachuu qabna yoo jedhan waliigaltee giddugaleessaa kana hojiirra oolchuuf ammallee carraan jira. Giddugaleessitoonni mufachuu isaanii hin oolu. Akkasumas yeroo ammaa kana ammallee waliigaltee adoolessa 2 hatattamaan hojiirra oolchuuf qophiidha. Garuu halduree haaraa muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun dabalee irratti mari'achuu qofa jalqabuu hin dandeenyu. Yeroo sanatti Ameerikaanonni gargaarsa dabalataa gaafachaa fi gargaarsa namoomaa dabalataa gaafachaa akka jiranii fi yeroo wal fakkaatutti doolaara biliyoonaa fi miiliyoona lakkaa'amu ramadanii socho'aa turan. Duulli Israa'el dhiyeenya kana kaaba Gaazaa irratti goote weerara kanaan dura argine irraa addanatti fakkaata jedha. Baay'ee garaa jabeessa kan ta'ee fi baay'ee garaa jabeessummaan irraa kan calaqqisu kallattii manneen jireenyaa fi manneen naannoo sanitti argaman siivilii irratti xiyyeeffate hojjechaa jira. Keessattuu yeroo kaampii baqattoota Jabaliyaa Nuurii jennu naannoo mana jireenyaa baay'ee irratti marfamuun baay'ee cimee itti fufee jiru kanatti ukkaamsaa fi dhabamsiifamuun nama argamee jira jedhama. Dhaabbanni tokko yakkamaa Saayibeerii Kooriyaa Kaabaa akka tasaa hojjetaa IT fagootti qacaruun haakii ta'eera. Dhaabbanni eenyummaan isaa hin beekamne kun seenaa qaxarrii fi odeeffannoo dhuunfaa isaa fakkeessee erga hojjetee booda ogeessa kana qacare. Haakeriin kun erga neetwoorkii kompiiteraa dhaabbatichaa fayyadamuuf kennamee booda daataa dhaabbatichaa miira nama kakaasuu buufachuun gaafii firii. Dhaabbanni UK US yookiin Austraaliyaa keessa teessoo isaa godhate kun maqaan isaa akka hin dhahamne hin barbaanne namoonni deebii Saayibeerii Sekirii Workiis irraa dhufan haakerii kana akka gabaasan hubannoo babal'isuu fi namoota biroo akeekkachiisuuf hayyameera. Hojjettoonni fagoo warra dhihaa akka lammiilee Kooriyaa Kaabaa ta'uun haguuggii isaanii kan mul'atan keessa isa dhumaadha. Sekirii Workiis akka jedhanitti hojjetaan IT dhiiraa jedhamee yaadamu kun ganna keessa kontiraaktaraa ta'ee qacarame. Meeshaalee dhaabbatichaa fagootti hojjetan fayyadamee neetwoorkii dhaabbatichaa seene. Sana booda akkuma sirna keessoo argachuu danda'een dhoksaan daataa dhaabbatichaa hamma danda'ame buufate. Leezarus Haayistii hanna itemii ardiilee gidduutti raawwatame kan sa'aatii 2 keessatti doolaara miiliyoona 14 argamsiisee haakeroonni Kooriyaa Kaabaa icciitii niwukileeraa hatuuf yaalan Ameerikaa fi UK akeekkachiisan. Dhaabbaticha keessatti ji'a 4f mindaa walitti qabuun hojjetee qorattoonni akka jedhanitti kun qoqqobbii biyyoota dhihaa biyyattii irratti kaa'an jalaa miliquuf adeemsa seeraan alaa walxaxaa ta'een gara Kooriyaa Kaabaatti qajeelfamuu hin oolu. Dhaabbatichi raawwii gaarii dhabuu isaatiin erga hojiirraa ari'ee booda iimeelii firii daataa hatame tokko of keessaa qabuu fi mallaqa kiriiptootiin mallaqa lakkoofsa 6 akka kafalamu gaafate argateera.
yoo dhaabbatichi kafaltii hin kafallee ta'e haakeriin kun odeeffannoo atame kana toora intarneetii irratti akka maxxansan yookiin akka gurguran dubbateera. Dhaabbatichi firiin kafalamuu fi dhiisuu isaa hin ibsine. Oduma giddu gala bahaa kana keessaa immoo karoorri Israa'elii Iraan rukutuuf qabdu qophii ta'uu maddii beeksise. Israa'el haleellaa Iraanii baatii kana keessa raawwatameef deebii kennuuf karoorri qabdu qophii ta'uu maddii dhimma kana beeku CNN'tti himeera. Muummichi ministeera Beniyaamin Netanyaahuu dabalatee qondaalonni Israa'elii haleellaan farra waraanaa kun boba'aa yookiin dhaabbilee niikuleeraa osoo hin taane bakka waraanaa qofa irratti akka daangeffamu Ameerikaaf mirkaneessaniiru jedha maddi tokko. Israa'el waraana Libaanosii keessatti Hizbullaa Iraan deeggaramu waliin taasiftuu keessatti dhukaasa dhaabuu gama tokkoon mormitti jedhan Netaniyaahuun Hizbullaa Israa'eliin loluu akka isaan mudatu gaafateera. Kunis haleellaa gara kibbaatiin Israa'el keessatti daraan akka cimsu agarsiisa. Aangawoonni Libaanosii lakkoofsi haleellaa Israa'el Libaanosii keessatti raawwatame kun 10 darbee jedhan. Israa'el guyyoota hedduu booda yeroo jalqabaaf naannoo kibba Beeruutii rukutte. Akkasumas kantiibaan magaalaa kibba Libaanos tokko lagannaa roobii darbee raawwatameen ajjeefamuu miidiyaaleen mootummaa ni mul'isu. Israa'el xalayaa Ameerikaan ergite guyyoota 30 keessatti haala namoomaa Gaazaa fooyyessuuf akka sochootu gaafattee gamaggamaa jirti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Israa'el kaaba Gaazaa bu'aa qabeessa ta'een cufaa akka jirtuu fi jijjiirraa humna guddaan namoota nagaa raawwachuu akka dandeessu akeekkachiiseera. Kunis yakka waraanaa ta'a jedheera. Ministeerri Haajaa Alaa Israa'el biyyi isaanii hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii miidhuuf yaada hin qabdu jedhu. Humni yeroo dhaabbata mootummoota gamtoomanii Libaanos UNIFIL humni nagaa eegsisuu garee Ispeenii irraa dhufan onkololeessa 11 ganama barii ganda Qaliyyaa kibba Libaanosii keessatti sakatta'iinsa geggeessa. Miidhuuf yaada hin qabdu jedhan ministeerri dhimma alaa Israa'el Kaatiz akka jedhanitti Israa'el sochii humna yeroo dhaabbata mootummoota gamtoomanii Libaanos keessatti iddoo guddaa kan kennitu yoo ta'u, dhaabbatichis taa'ee hojjettoota isaa miidhuuf yaada hin qabdu jechuun barreeffama miidiyaa hawaasaa irratti barreesse. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka jedhetti waraanni Israa'el torbeewwan darban keessa waraana nagaa eegdota isaa irratti dhukaasa humnaan buufata tokko seenee sochii loojistikii murteessaa ta'e dhaabuu fi loltoota isaa 10 ol ta'an kibba Libaanos keessatti madaa'uu isaa ibseera. Dippiloomatii olaanaa gamtaa Awurooppaa Joozep Boreel isiniina wiixata kaleessa dheengaddaa akka jedhanitti loltoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii haleeluun guutumaan guututti fudhatama hin qabu jedhan. Kaatiz kibxataa darbee Hizbollaa hojjettoota UN akka gaachana namaatti fayyadamaa jira jechuun himate. Waldhabdee uumuuf jecha bakka UN'tti dhihoo jiru irraa itti yaadee loltoota IDF irratti dhukaasaa jira. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun keenya karraaf qabannee kanuma turtii gaarii.